Muummichi ministeeraa amma dhiyoo kana jecha isaanii namni kamuu ajaa'ibsiifatee kan miidiyaa irra oofamu jira. Madda mariseedha. Ida'amuu jechuudha. Ida'amuu gaafa jedhamu biyyattii kana keessatti akkanaa galutti sabaaf sablammii gara 80 oltu jira. Sabaaf sablammiin 80 kun ida'ameetu izi kwaaltuun booda Itoophummaan dhufa jechuudha. Akka isaan jedhanitti akkan hubadheettan. Kuni gaafa ta'u Oromoon 50 ta'ee sabni biraa immoo 5 ta'uu qaba jechuu miti jechuudha. Namni kamuu wal qixaan gaafa ida'amu. Wantin arge ulaagaa ida'amuu sana waan guutuu natti hin fakkaanne. Itoophiyaa riprezent kan godhu biyyattii kana keessatti sabaaf sablammii biyyattii kana keessa jiru hundi Itoophiyaa riprezent godha. Bakka kun hin jirretti bakka kanaan hin amannetti akkuma sirna darbe sana agartee Itoophiyaa kan bakka bu'u aadaa, seenaa, afaan saba tokkooti namni jedhee yaadu yoo jiraate qabsichi ammas hin xumuramne jechuudha. Gara fuulduraatti illee akka kun sirraa'u sabaaf sablammii biyyattii kana keessa jiran hundarraa eegame jechuudha. Kanaaf gaafa ida'amnu akkaataa ida'amnu beekuu qabna. 505 miti kan ida'amnu qabnu. Tokko ida'uu tokkodha kan ta'uu qabu. Kanaaf kanatti namanneeffanani deebi'ee egaa I hope qaamonni haaroman kuni gochi Hacaaluun godhe yookaan ilaalcha Hacaaluun qabu kun dhiphummaadha akkanaan hin jenne abdii guutuun qaba. Maaliif jennaan ejjennoon ani kaleessa fudhadhee qaamota hin haaromneen yookaan immoo waggaa 2-3 dura tarii yookaan na hiisisuu ta'uu danda'a yookaan taappeellaa dhiphummaa kana yookaan isinuu hin beektu maqaa guddaa natti kennamuu danda'a ture. Kanaaf kana godheera. Qaamonni kana ilaalan akka sirriin taane hubatanii waan kun akka sirraa deemu dirqamnis kan isaaniiti. Nutis immoo waan feeriin taane kana feerii miti jennee otoo irra hin darbin ifaan ifatti itti hima wal sirreessa akkaataa kanaan ida'amne deemuu qabna jedheeti. Waamichi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed irraa xalayaan karaa aadaa fi turizimii itti federaalaatiin natti fakkaata. Karaa isaatiin si ergameera jedhamee bilbilaan natti himame. Walga'iin akka boruu ganama keessaa sa'aatii 2 gaafa ta'u akka har'aa gara galgalaa sa'aatii 11 waan akkasii irratti kanneen 11 irratti natti bilbilame. Akkaataa natti bilbilame sanas bilbila sana shakkee waan hin jiruufi akkaataa kanaanis waamichi ta'uu hin danda'u ka jedhu gatiin amaneefi xalayicha dhufee fudhachuu hin danda'u jedheeni. Sana booda namootiin ani amanuu danda'u natti bilbilanii jennaani akka waamichi dhugaan jirutti bareechuu. Kanaaf yoo dhugaatti waamichi jiraate inumaayyuu xalayaanuu nan barbaachisu kan jedhu amantaa gatiin qabuufi namoota kaanis qunname boru ganama sa'aatii 2 irratti sa'a jedhametti achitti argamuuf dirqame. Innaan qulqulleessuudhaaf yaadu artistiin Oromoo guutummaatti akka waamamettan quba qaba. Innaan deemu garuu wantin arge waan adda biraati. Wantin arge maali? Artistoota Oromoo keessa namoota qubaan lakkaa'amani akka guutuu biyyattitti artistoonni afaan biraatiin hojjetan tiyaatiriis ta'uu danda'a, kan fakkii bocuu, kan diraamaa hojjetu, kan sirbu, kan qindeessu, kan instrumentii taphatu waa marre argameera. Akka Oromoo tokkotti Oromoo keessaa immoo artistoota ulaagaalee kana guutan waan hin agarreefi artistoota qaqqaaliin na caala qabsoo Oromoo keessatti waan jajjabaa hojjetan bakka hin argamnetti argamuun qabu gatiin jedhee yaadeef walga'ii sana toonseeniinan ofirra garagale jechuudha. Akkanatti fakkaatutti muummichi ministeeraa dogoggora qaba jedhee yaadu. Maaliif jennaani kan inni gochuu danda'us aadaa fi turizimiitti xalayaa barreessuudha. Aadaa fi turizimii kanatu gahee artistoota kana walitti qabu kan qabu jechuudha.
dogoggorri kan jiru aadaaf turizimii federaala irraatiin natti fakkaata. Artistoota Oromoo keessatti nama 4 miti kan jirru nuti. Baay'eedha. Tarii aadaaf turizimiin federaalaa hin beeku taanaan aadaaf turizimiin federaalaa aadaaf turizimii Oromiyaatti gad ergee xalayaa sanaan aadaaf turizimiin Oromiyaa immoo akkaataa kamiin artistoota isaa akka waame walgahii kanarratti akka hirmaachuu danda'an gochuun danda'a ture. Kanaaf akka kiyyaatti eddasi Facebook irratti waan deemu kana namni argee natti bilbilaa ture biyya alaatis biyya keessaatis dogoggorri muummicha ministeeraa biraa miti. Plus ani akkani masaraa mootummaa hin seenne nam qaamni na dhorke hin jiru. Inumayyuu kanaan aaree deemuu koo namoonni beekan bilbilanii please kottu namoonni naan jedhan jiru. Ana milee kiyya wanta ni namanne tokkoon godhu waan ta'eef kanaaf deebi'e dogoggorri kan jiru dhugaa haasa'uudhaaf faayidaa ishiin kanaan dura dhabdirraa kaanee yoo haasofne Itoophiyaan humtuu sabaaf sablammii biyyattii kana ija walqixxummaadhaan laaluu dadhabuu isheetiin. Itoophiyaan biyya Itoophummaan lammummaadha. Identity miti. Zeeginnat isa jedhan sana jechuudha yookaan citizenship isa jedhan sana akka kiyyaatti. Sirna darbirraa kaasee yoo laalle olaantummaan saba tokko sirna tokko keessatti mul'ata taanaan biyyattiinis goola'amuun ala nagaaf tasgabbii carraan ittiin argattu hin turres hin turtus. Kanaaf natti fakkaata isaanis ida'amuun dirqama kan jedhan. Ida'amuun akkanaa galatti walumaa galatti wal qixxaannee waliin taanee wal qabannee waan jedhan fakkaata. Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammiin guutuun isaanii bifa wal qixxummaadhaan belu ati naa maaliif akkas goote ati caaltee argamuu barbaadde jedhee qaama gaafatu ati dhiphoodha jechuu otoo hin ta'ini maalirraa ka'e kana jedhanii ergan sirreessinetti miirri ani kalee sanatti dhagahame kun yoomiyyuu namatti dhagahamuun isaan oolu. Kanaafis immoo wareegamni qaqqaaliin kaffalamaa dhufe. Kanaafis abbootii keenya irraa kaasee amma daa'ima waggaa 8 dhagaa darbatee fagaachuu hin dandeenye, fageessuu hin dandeenye. Aga ulfa waggaa ji'a 7 aga rasaa isaaniitti wareegamtu aarsaa amma kana kan kaffalchiise saba kanuma waa biraa miti. Kanaaf especially generationiin ani keessa jiru akkaataa inni guddate maal keessa akka guddate sirna akkamii keessa akka guddate ilaalcha akkamii keessa akka inni guddate hubatanii generatiinii kana sensitive